2009 mana kana keessatti marii guddaan korri guddaan taa'amee ture. Inni injifannaa jedhamee ture. Qindoofnee hooggansi siyaasaas hayyuun keenyas qindaa'ee qorannoodhaan yaadaan deeggaree kallattii tokkoon deemnee injifannee jirra. Warra inni injifanna jennee karaatti hafne baga rabbi nun goone, baga inni injifanna jennee injifannee, baga injifattanii baga gammaddan. Injifannoon kun akkuma sila Dr. Guutuun kaase injifannoo uummata Oromooti. Injifannoo dhaloota kanaa qofayyuu miti. Injifannoo dhaloota darbanii hunda warra aarsaa ta'anii boru garuu akka injifatan raaganii darbanii hundaati. Har'a Waaqoo Guutuun, Taaddasa Birruun, Baaroo Tumsaan, Haayilee Fidaan, Maammoo Mazammir, Taaddasa Birruun hundumtuu samiirraa gad yeroo laalan baga qabsoofnee, baga duunee, baga salphannee, har'a injifanneerraa jedhanii kiraan isaanii akka gammadu shakkii tokkoyyuu hin qabu.